Manni maree olaanoo dhimmoota musliimaa Oromiyaadhaa ibsa baaseeti jira. Jum'aa dhufutti labsii dabarseeti jira. Manni maree dhimmoota Islaama Oromiyaadhaa maal jedhe? Karaa biraatiin ammoo dhumaatiin garaagaraa Oromiyaa keessatti maqaa wabootiin godhamaatiin ture Faqqadaa Abdiisaatiin basaasummaa mootummaarraa fudhateetiin hojjeta jechuudhaan miidiyaan guddichi addunyaadhaa kan Ameerikaa Waashingitan Poostii gabaaseeti jira. Gabaasa Waashingitan Poostii kana ka Addis Istaandaardiin maxxansee isiniifin dubbisa. Dhimma diigamuu masgiida seeraa ala ijaarame jechuudhaan magaalaa Shaggar Haarayaama hundeeffamte keessatti bal'inaan deemsifamaatiin jiru haga ammaatitti masgiida 15 oltu diigame jedhama. Kan mufii guddaa kaasaa jiru jechuudha. Maaltu deemaa jira sooshaal miidiyaa kanarratti? Ormi hoo maal nu jechaa jira? Masgiida irratti illee Baalaataraa jedhamu jalqabneeti jirra. Mee waan ormi jedhus viidiyoo xiqqoo takka isin daawwachiisa. Akkasuma waan sooshaal miidiyaa kanarratti deemaa jiruu fi waan mootummaan jechaa jiru akkasuma ibsaa dhimma musliimoota ol'aanoo Oromiyaadhaa kan baasan gurraan isin buusa. Akkasuma hiriira taayee fi hangaasaan yaamaatiin jiran wanti komiin uummataa godhamu Oromiyaa keessatti godhamu hundinuu waan dhugaati. Kana ammoo kan faalessaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaati kan jedhu yeroo garaagaraatti dubbatan. Mee har'aan tana waan taayeen fuula sooshaal miidiyaa isaarratti katabesi haga xiqqoo takka gurraan isin buusa. Ana Abdurabduu moobaayilaa Piraayii bagarra deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jira. Jalqaba irratti waa'ee Faqqadaa Abdiisaa kana haga xiqqoo takka isiniif dubbiseetiin bira dabarraa dhumaatii Oromiyaa keessatti bakka garaagaraatti keessattuu lixa Oromiyaatii fi karaa Shawaa Kaabaa kana keessatti godhamaatiin ture waggoota afran kana jechuudha. Dhumaatiin Oromiyaa keessatti godhamaatiin ture akkuma isinuu beektan fakkeenyaaf warri dhalattootaan Amaaraa ammoo nu qofa filataniitii keessa nu ajjeesan jechuudhaan haga har'aatitti jechuudha. Yoo waa dubbatan Wallagga jedhan kan isaan akkuma isinuu beektan yoo namni 5 du'ee 500 jedhaniitti kan isaan dubbatu Oromoon du'es nutu du'ee jedhaniitti kan isaan gabaasanii keessaa filatanii Amaaraa qofa balleessan kan jedhudha. Garuu wantichi yoo har'a Amaarri 100 achitti ajjeefame borumtaa ammoo haaloo bahachuudhaan dhufamee 200tu achitti ajjeefama jechuudha. Oromoon faannoon naannoo Amaaraatti irraa dhufe jechuudha. Gochi akkas godhamaatiin ture nageenyi Oromiyaa keessatti boorahaatiin ture kan sababa ta'e kan waan kana hojjetaa jiru Faqqadaa Abdiisaatiin jechuudhaan Waashingitan Poostii miidiyaan addunyaa guddichi xiinxala bal'aa akkasuma Faqqadaas dubbisee warra Jaalmaroos dubbisee garuu warra mootummaadhaa dubbisuudhaaf ammoo hin milkooyne jechuudhaan gabaasee jechuudha. Waan kana miidiyaadhaan gurguddaan addunyaa hundi wal jalaa fuudhaniiti maxxansaa jiran jechuudha. Mee waan Waashingitan Poostii maxxanse kana kaa isiniifin dubbisa. Miidiyaan Ameerikaa guddaan Waashingitan Poostii jedhamu xiinxala bal'aa caamsaa 20 takka maxxanseen ajajaan garee hidhattoota kan ta'e Faqqadaa Abdiisaa saboota Oromoo fi Amaaraa gidduutti wal dhabdeen akka uumamuuf sababa ta'eera jedhee jira. Waashingitan Poostii gabaasa isaatiin akka jedhetti Faqqadaa Abdiisaa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee mootummaa Itoophiyaatiif basaasaa ture jechuudhaan ergamaa garlamee dabil ajentiidha jedhe. Akka gabaasa Waashingitan Poostitti Faqqadaan kanaan dura miseensa ABO'dhaa ta'es hojjetee jira. Faqqadaan bara 2000 dargaggeessa waggaa 18 ta'ee ABO'tti makamuun gara Eertiraa deemee leenjii ji'a 6 fudhatee ture. Sana booda ergama fudhateen Itoophiyaatti akkuma deebi'een bara 2012 hidhamee sana booda erga muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad gara aangootti dhufeen booda dhiifamaan yakkamtoota kanneen biroo wajjin bilisaan bahee ture. Sana booda Faqqadaan gara naannoo itti dhalate godina Wallaggaa deebi'ee garee hidhattoota gurmeessuudhaan socho'uu eegale. Loltoonni Faqqadaa godina Horroo Guduruu iddoo Agamsaa jedhamu ganna darbe keessa dhalattoota saba Amaaraa hedduu ajjeesanii jiru. Dhalattoonni kunneen haaloodhaaf deebi'anii dhufanii Oromoo akka ajjeesan godhaniiru jechuudhaan jiraattota naannichaa irraa odeeffachuu Waashingitan Poostii gabaasee jira. Erga Faqqadaa fi hidhattoota isaa achi sokkanii booda hidhattoonni saba Amaaraa haaloo bahachuudhaaf jecha Oromoo 100 ol ajjeesuu jiraattonni addeessan. Faqqadaan nama tokko haa ta'u malee jireenyi isaa hokkara Oromiyaa jeeqaa jiruudhaa fi sababa ta'eera jedha. Faqqadaa fi loltoonni isaa kan shurrubbaa dheeraatiin beekaman ajjeechaawwan garagaraadhaan yakkamaa ta'uu jiraattota wabii godhachuudhaan Waashingitan Poostii gabaasee jira. Shurrubbaa dhedheeraa jechuun akka waboo san jechuudha, mataa shurrubbaa san jechuudha. Afgaafii bilbilaan Waashingitan Poostii wajjin taasiseen uummata Oromoo haleellaa saba Amaaraa fi mootummaa federaalaatiin godhamurraa tiksuudhaa fi qabsaa'aa jedhee jira. Kana malees himataawwan hannaa fi buttaa fi akkasuma basaasaa irratti ka'an hunda waakkatee jira. Himata jiraattonni naannichaa itti banan kana Faqqadaa fi loltoonni isaa Agamsatti lammiilee
nagaha ajjeesan jedhus dabalee guutumaan guututti soba jechuudhaan waakkatee jira. Waraanni Oromiyaa keessa ture kan lubbuu namoota hedduudha galaafate wal waraansa Tigraay keessa tureen uwwifamee ture jedhe gabaasni Washington Post. Rakkoon Oromiyaa keessa jiru kan tokkummaa Itoophiyaa fi sodaachisaa ta'uu ibsee jira. Akka Washington Post gabaasetti Faqqadaan yaalii marii mootummaa fi waboo gidduutti kanaan dura godhame akka fashalu taasiseera. Qaamolee lamaan gidduutti wal amantaan akka dhabamu taasisuu ibsee kanaafuu mariin dhiheenya kana Taanzaaniyaatti taa'amee wal hubannaa kan uume ta'us waliigaltee waraana dhaabuurra gahuu hin danda'amne. Waboon gaafilee siyaasaa baasee deebii akka argatu barbaadu ta'uu hoogganaan ABO tokko addeesseera jedha Washington Post barreessa isaatiin. Faqqadaa fi ABO'n jaalmarrootiin hoogganamu gidduutti wal dhabdeen ni jira kan jedhe Washington Post. Waboon Faqqadaan mootummaa wajjin hojjeta jedhee jira. Amma Faqqadaan garee hidhattoota isaa wajjin bosona jira. Washington Post xiinxalla isaatiin akka kaa'etti mariin nageenyaa ABO fi mootummaa gidduutti deemaa jiru kun yoo milkaa'e ta'e Faqqadaan garee wajjin saamtuu ta'eeti garee isaa wajjin saamtuu ta'eeti itti fufuu danda'a jedhee jira. Faqqadaan marii nageenyaa amma Taanzaaniyaatti taa'amaa jiru kanarratti bakka hin bu'amne. Yaalii qondaalota mootummaa dhimmicha ilaallatu dubbisuudhaaf taasisne hin milkaa'in hafuu Washington Post ibsee jira. Ajaa'ibaami wanni biyya sanii hundumtuu ajaa'ibumaa garuu dhugaan akkanatti ifaa bilisatti miidiyaa addunyaa guddaa kan Ameerikaa kanaan gadi bahama jedhamee hedduun namaan inni haa ta'uti jedhamaati ture fakkeenyaaf shanee akkasiitu jira shanee akkanaa jira kan jedhamu dubbatamaati ture jechuudha. Shanee mootummaatu jira akkasuma warra barbootis qaama kennaa miti qaama biraa kan akkasii hidhate kan mataa akka kennaa godhatetu jira kan jedhudha kan isaan gabaasaa turan jechuudha. Arran tana kunoo kan Washington Post gabaaselleen waaruma akkasiiti jechuudha. Karaa biraatiin ammoo mee waa'ee qabsoo Taayyee fi Hangaasaan itti jiran pirootestii haga sadarkaa hiriira yaamuutitti liivii dheengaddaa kan Hangaasaa tokko yoo ilaaltan jechuudha. Mee kanarratti keessattuu waan kaleessa Taayyee Danda'aa Areedaa daawwannaa Shimallis Abdiisaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaadha Shawaa Kaabaatitti godhe irratti deebisaa isaaf kenne. Kaleessa yeroo gartee Shawaa Kaabaa keessatti daawwii Shimallis Abdiisaa godhu iddoo giriina iddoo magariisa laaltanii dhaabbattanii suuraa ka'uun uummata gadadoo jiru haala kanaan godhuun uummata kanatti qoosuudha. Uummata Salaalee kanaan hin gowwoomsitan kan jedhu yeroo gara Hangaasaan fakkeenyaaf dheengadda bara gara hiriira yaamuutti tarkaanfatanii jiran. Akkaataa pirootestii gaafa duraa Joohar Qeerroon karaa cufaa kana godha akkas godha wayyaanee ofirraa kuffisaa jedhan amma jechuun yeroo takka takka nama ofalchiisaa. Jechuun warri biyya bulchaa jiru kabaraadina kun naga ofachiisaa yeroo takka waan kana gaafa amma dura nuti saaxilaadhachaa turan ifa bilisatti fakkeenyaaf haasawa dheengadda Hangaasaa Ibraahim Liibseenee haasa'isa yoo isin dhageeffattan uummanni ka'ee falmatuudha qaba. Waa'ee jimaa uguruudha mootummaa naannoo Oromiyaatiin godhame waa'ee marii araaraa guftaa jiru kan isaanii mootummaa naannoo Oromiyaatiin uummanni ka'eetiin kana falmatuudha qaba kan jedhu waan akkasii ta'een dubbate. Haga sadarkaa itti hiriira viidiyoo san dhageeffadha guutuu isa asirratti fideetiin isin hin dhageeffachiisu kan dheengadda Liibseenee jechuudha. Amman tarasii Taayyee Danda'aa qondaalli guddaan bilisiginnaadha ministeerri nageenyaa jechuudha. Mee waan gabaabduu inni fuula sooshaal miidiyaa isaa irratti katabe kana jechuudha. Gaafa Shimallis Abdiisaa kaleessa jechuudha. Yeroo inni Salaalee daawwatutti Shawaa Kaabaa daawwatutti jechuudha. Kana kan inni katabe. Akkas jedha ka Taayyee Danda'aa Areedoo qabsaawaa haa jennu. Ammoo hoogganaa pirootestii haa jennu. Hin sarmuu dhiisaa Salaalee deemuu fi faarsuun waanuma dansaadha. Bakka jiidhaa akka carraa qamadiin qotame ilaalanii suuraa ka'uunis mishuma. Garuu akkuma uummata Oromiyaa bakka biraa waa mara caalaa dheebuun Salaalee nagaadha. Kan Salaaleen jaalatu uummata bara 3 fi 4 guutuu nagahaa fi jiruu dhabee ergaramaa jiru daawwata malee akka turistii lafa nagahaa dhaabbatee hin seequ. Quuqamaan warra waan qabu dhabee fi bahee galuu dadhabe waliin dubbata. Jaalalli sirriin uummata kuyyuu abbootee jaarsoo dagam darraa giraar gullallee fi kan kana fakkaatan keessatti bitaa mirgaan dararamu yaadatu gaafata. Yookiin ammoo waa'ee daandii ganda shanoo ganda masqalii fi akkasuma garba gurraachaa biriiti dubbata. Hiyyeessa har'a rakkatuu fi boruufillee abdiin hanqatuuf jecha nagaa dubbata. Uummata Salaaleef ajandaan tanaa achi fakkeessaa fi gowwoomsaadha. Gootummaa Salaalee amanuun waan tokko ta'ee ati goota jedhanii sobuun garuu har'a hin taatu. Salaalee qoosaa akkanaa hin sarmuu dhiisaa. Qoosaaf hin qabsoofne beekaa nagaa ammas nagaa amma ajandaan uummata Oromiyaa nagaadha jedha Taayyee Danda'aa Areedoo.
Wayitaayye way qabsaawa. Hawaasni kun yoom biraankii keessaa bahee dhugumatti hawaasni kun yoom furmaata argata, yoom lolarraa nagaa ta'a, yoom diigumsarraa nagaa ta'a, yoom waliigaltee dhabame kanarraa yoom tokkummaan dhufa, yoom lolarraa gara gartee nagaan mari'atuutitti yoom tarkaanfatama, hidhaarraa yoom nagaa argata uummanni kun, ajjeechaarraa yoom du'arraa baraaramutti yoom tarkaanfata. Kanaadha kan gaafii namatti ta'u jechuudha. Namoonni hedduun karaa sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti kanaadha jechuudha kan isaan jechaatiin jiran jechuudha. Hundaafuu akkaataa amma gartee Taayyee fi Hangaa isaan jechaa jiran kanatti uummanni jechuun ka'eetiin waan kana jechuun bakka protestii hoogganaa qeerroo fi qarreedhaa ta'an jechuun maaliidhaatti haga ammaatitti wanni rakkoo ta'e mootummaa naannoo Oromiyaati malee jechuun badhaadhinni akka waliigalaatitti guddichi gubbaraa rakkoo hin qabu kana ifirraa kuffisee badhaadhinni isaa kan sirrii san jabeeffatuu qaba kan jedhudha. Osoo uummanni kun doofaa ta'e mee ilaala amma yaada isaanii ambiraan jedheetiin fudha amma waan kanatti dhiifamanaa godhaan. Kara biraatiin ammoo waa'ee diigaa masgiidaati. Masgiidni haga ammaatti magaalaa Shaggar ijaaramu magaalaa Shaggarii wal qabateetiin diigumsi goramaatiin jiru kana wal qabatee haga ammaatti gara masgiida 15 oliitu diigame jedhama. Waan nama qaanfachiisu maqaa seera alaatiin masgiidni eessumatti nuti akka dhagaa guddannetti manni amantii kan kiristaanaas haa ta'u kan musliimaas haa ta'u kan waaqeffataallee haa ta'u manni amantaadhaa pilaanaa jedhameetiin akkuma mana nama dhuunfaatitti hin diigamaa hin dhageenye garuu seerarra akkam akka ta'e hin beeku. Nama mee fakkeenyaaf bal'inaan kanarra ibsamu manni maree bakka bu'oota dhimmoota islaamaa kan Oromiyaadhaa baase kana isiniif hin dubbisa. Garuu akkuma mana nama dhuunfaatitti salphumatti akkanatti diigaa jiran jechuudha. Kanarratti manni maree ol'aanaa dhimmoota islaamaa Oromiyaadhaa hatta mootummaa yeroo garagaraatitti dubbisaa turre tuffiidhaaf nu jalaayyuu dubbatu hin dandeenye kan jedhu labsallee dabarseeti jira. Mee guutuu isaa kan manni maree bakka bu'oota musliima Oromiyaadhaa baase kana ibsa manni maree olamaa'ota dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaadhaa dhimma diigaa masjiidaa ilaalchisee baase. Hunda dura rabbii guddaadhaa fi galanni haa ga'u. Sirna hamaa bara dheeraa nurraa kaasee sirna uummataaf dhaabbatu kan sabaa fi sablammii biyyattii tokkoomsuu akkasumas amantoota adda addaa mirga kabachiisuu nuuf fide. Mootummaa keenya kan kabajamu Dr. Abiy Ahmad Aliitiidhaan hoogganamu gaafilee musliimotaa kan akka masjida labsiin dhaabuu, sirna baankii dhala irraa bilisaa uummata muslimaatiif eeyyamuu, bakkeewwan masjidaa akka biyyaatti mul'ata ta'an kennuudhaa fi kan kana fakkaatan irratti ni galateeffanna. Akkuma beekamu biyyi keenya yeroo ammaa nageenyaan tasgabbii argattee misoomaa fi hawaasummaa magaalaa fi baadiyaa walitti hidhuu irratti fuulleffattee jirti. Isaan keessaa inni guddaan hundeeffama magaalaa Shaggarii. Magaalaan Shaggar magaalaa guddoo baha Afrikaa taatee argamuun nuuf gammachuu guddaadha. Haa ta'u malee yeroo ammaa magaalaa Shaggar keessatti masjidni baay'een diigamuudhaan uummanni muslimaa wal shakkuun tokkummaan jidduu fuudhamuun namni mootummaa komachuudhaan kana bira kutee uummanni amantaan wal shakkuun jalqabee jira. Nuti akka mana marii olamaa'ota dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaatitti itti gaafatama guddaa musliimoota naannoo Oromiyaa waan qabnuuf yeroo baay'ee rakkoo kana dhaabsisuudhaaf yaalii godhaa turre. Qaama mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaadhaan jiru qaamaa fi xalayaadhaan dubbisaa turre. Haa ta'u malee gaafii uummata musliimaa kanaa fi deebii kennuudhaa fi hayyamamaa hin taane inumaa yeroo garii hooggantoota ol'aanoo argachuun hanga ulfaatu dhaqqabe. Dhaabbata bakka bu'aa uummata musliimaa kanaafis gurra kennuu dhabuudhaan tuffii uummata musliimaatiif qaban nutti mul'isan. Akkuma beekamu biyya keenya keessatti masjiidni kadhaa fi mallaqa uummata musliimaatiin argamaa ture malee karaa mastar pilaaniin kan kenname baay'ee muraasa. Mastar pilaanii magaalota biyyattii keessattis kan inni hammatamee bocamee hin jiru jechuutu danda'ama. Garuu uummanni musliimaa masjida malee guyyaa tokko buluu hin danda'u. Guyyatti salaataaf yeroo 5 itti deddeebi'a. Kanaafuu mallaqa isaa baasee bitee masjida godhatee itti salaata. Mootummaan kana silaa ofiif dursee lafa masjidaa qindeessuudhaaf qabu hoggaa inni mallaqa isaa baasee bitatee itti salaatu seeraan ala jechuudhaan diiguun gonkumaa fudhatama hin qabu. Gochi mana amantii diiguu kuni uummata musliimaa guutuu baay'ee dallansiisee jira. Uummataa fi mootummaas walitti buusuudhaaf deema. Maqaa gaarii biyya keenyaatis ni balleessa. Mootummaa biyyattiis akka addunyaatitti suuraa isii xureessu jira.
suuraa isii xureessaa jira. Nuti uummanni muslimaa misoomaaf gufuu akka hin taane beekamaadha. Yeroo misoomni biyyattii kamuu hojjetamu hanga dandeettii keenyaatiin itti hirmaachuudhaaf qophiidha. Haa ta'u malee ijaarsa magaalaa Shaggar yeroo ammaa raawwatamaa jiru keessatti mootummaan mana maree bakka bu'oota islaamaatis ta'ee uummata muslimaa osoo hin mariisisin masjiida diigutti seene. Gochi kuni gonkuma ta'uu hin qabu. Tuffii amantiitis mul'isa. Akkasumas burjaajii nageenyaa waan fiduu fi rakkoon jiru mariin furamuu qaba. Ammas mootummaan hatattamaan diigaa masjidaa hatattamaan dhaabsisee rakkoo jiru mariidhaan furuutti akka deebi'u cimsinee gaafanna. Masjiidolee diigamanis ariitiidhaan bakka bu'u seera qabeessa akka kennan maqaa uummata muslimaatiin cimsinee gaafanna. Masjidni mastar bilaanii waliin akka walii galu gochuunis ga'ee warra bilaanii qopheessuuti. Yoo dirqama bakkichi barbaadame marii bakka bu'oota muslimaa waliin taasifamee bakka bu'aan masjidaaf kennamee inni sun kaafamuu qaba. Ergaan nuti uummata muslimaatiif dabarsinu kutubaa Jum'aa dhufuu guutuu Oromiyaa keessatti kabaja masjidaatiif Qur'aana Rabbiitii fi akkasumas sadarkaa isaan Islaama keessatti qaban ta'uu qaba. Akkasumas du'aayii akka gootan gamanumaan ergaa isiniif dabarsina. Uummanni muslimaa guutumaan tokkummaa keessan eeggadha. Masjida keessan tokkummaadhaan tikfachuun isinirraa eeggama. Gosaanis ta'ee ilaalchaan walqooduun Islaama keessatti gonkumaa hin eeyyamamu waan ta'eef garaagarummaa tokkollee akka hin uumne isiniin jenna. Mana maree ulamaa'ota dhimmoota Islaamaa naannoo Oromiyaa caamsaa 15 bara 2015 Finfinnee. Kun waan baay'ee tokko nama qaanessuudha. Garuu kan mootummaan kun hokkarallee waan sodaatu natti hin fakkaatu. Mufii waan kanaatiin ka'u waan salphatti ilaaluun mala biyya san keessatti yeroo garagaraatitti amantiidhaan waliin buusuuf sabaa fi saba waliin buusuudhaaf akkuma fakkeenyaaf reefuu gartee kan gabaasa waa'ee maqaa wabootiin socho'amaatiin ture akkuma reefuu dhageessan san jechuudha. Wanni isaan hin godhin hin jiru jechuudha. Tarii amman tanas waan kanas yoo akkasitti fayyadaman hin beeknu. Garuu wanni deemaatiin jiru hedduu mufii guddaa kaaseetti jira jechuudha. Kanallee kaagare mootummaa naannoo Oromiyaa qofatu godhe akka jechuutitti amma fakkeenyaaf magaalaa Shaggar akka waan gareen Shimallis Abdiisaadhaa qoftiin jechuun hundeessee fakkeenyaaf amma namaan liqimfama laata wanni kun an beeku bal'inaan keessa hin beeknu. Haa ta'uti mee kanarratti ammoo kan nama ajaa'ibsiisu viidiyoo xiqqashoo tana dhaggeeffadhame. አማራ ክልል ላይ አንድ መስጊድ ቢፈርስ በሁሉም አቅጣጫዎች 44 አይነት መግለጫ ያወጣሉ። ሃይማኖተኛ ነኝ የሚልም እንጥሉ እስከሚወርድ ይጮሃል። የአላህ ቤት ግን በብሔር አይለካም። ትናንትና አማራ ክልል ላይ የጮክ የነበረው ለሃይማኖት ከነበረ አሁንም ኦሮሚያ ክልል ላይ ወጣ ልትጮህ ይገባል። ባላተራ ታኔ በርካራውንዳን amantiilee baalataraan jedhan osoo naannoo Amaaraa keessatti masgiidni tokko diigamee kallattii 14 ibsi baha kallattii 14 balaaleffatama abbootiin amantii gadi bahee dubbata osoo naannoo Amaaraa akkas tahee akkas godhama waan naannoo Oromiyaa ta'ee fi waan gartee mootummaa sun godhu walumaa galatti ka Oromoodha wanni Shimallis Abdiisaa godhu Oromoodha wanni Abiyyi godhu Oromoodha oonagi shaneedha isaan hundinuu shanee uummanni illee shaneedha mootummaan godhus waan uummanni godhus walumaa galatti Oromotu godhaa jira waan Oromoon godhu Oromoon ni jaalata waan ammoo Amaarri godhu Oromoon sadarkaa kanarratti gadi bu'eeti jira jechuudha siyaasni bal'inaa wanni kun waan deemaa jiruu fi kan intala tanaa fakkeenyaaf sidi fide isiin muslimaa beekama akkamittiin balaaleffatamne kan naannoo Oromiyaa fakkeenyaaf namni afaan Oromootiin isiin irraa afaan Amaaraa dubbatti afaan Amaaraa beekti fakkeenyaaf namni Oromoodha tokko yoom callise hatta warri kiristaanaa dubbataati jira jechuudha manni amantaa akkamitti diigamaa kajeru ijoolleen kiristaana dhugaa dubbachuuf ijoolleen kiristaana Oromoo hedduu dubbataa jira karaa TikTok yoo silaaltan karaa Facebook ati yoo silaaltan jechuudha garuu Ormi akkanatti nu quba qaba waan Shimallis godhes Oromotu godheedha nuti ammoo sadarkaa nuti irra jirru mee ilaala waggaa afran kana baalaataraa jedhamnee ajjecha nurraan dhaabbanne hidhaan nurraan dhaabbanne buqqaatii nurraan dhaabbanne nutti qoosamu biraankii nu godhu gadi bahanii waan ofii godhan ebalu ati akkas goote ummata kaati hiriiratti bahaa sadarkaa gartee akkaataa itti tapha qoosa akkasii keessa jirra Ormi ammoo isin walumattuu Shimallis Abdiisaallee taayyeellee hangaa isaanis Jooharis Abiyyis hundi keessaniyyuu walumattuu shaneedha waan shaneen godhe isin hundinuu jaalladha akkasuma jechaati jiran jechuudha. Ulamaa'onni keenya sheekotiin keenya fakkeenyaaf Ustaaz Ahmad Jabal guyyaa 5 dura jechuudha magaalaan Shaggar kan muslimaa fi masgiida of keessaa qulqulleessoo taate ummataaf badiidha malee waan gaarii miti jechuudhaan mata duree jedhu jechuudha bal'inaan afaan Amaaraatis afaan Oromootiinis barreesseeti ture jechuudha. Ustaazonni hundi isaanii Ustaaz Raayyaa kana sanii miti hundi isaanii waa'ee masgiidaa irratti haga namoota dhuunfaa irraa ka'ee haga ustaazota hooggantoota gartee warra sheekotii gurguddootitti namni tokkollee callisee jiru garuu warri
isin gartee bakka mootummaa keessan tu diigaa jira kan godhame naannoo Oromiyaa keessatti muslimni illee jaalattanii jirtanii bal'inaan deemamaa jira wanni akkana kun haalaan sheer godhamaa jira jechuudha. Kanaafuu warri afaan Amaaraatiin dubbatus waan kana gadi bahee irraa dubbatuu qaba jechuudha ijoolleen teennaa warri afaan Amaaraa beekan illee jechuudha. Ormi akkasitti nuquba qabaa garuu ammoo haalli jiru sanii miti jechuudha. Namoonni tokko yeroo fakkeenyaa masgiidni diigamuu hin qabu jedhamu hundinuu diigamaa jira. Kan Ortodoksii illee fakkeenyaa beetikirisaan diigamaa jira. Kan waaqeffataa illee diigamaa jira. Kan hundinuu maaliif diigamaadha? Waan tokko wal dorgomsiisuu osoo hin taane akkas barbaada. Ormi ajandaan jidduu darbee fakkeenyaaf jidduu kana kolfee nyaatuu barbaadu san barbaada. Manni amantii kamiyyuu maaliif diigamaadha? Atis dubbatuu qabda fakkeenyaaf amantii keetiif. Sunis dubbatuu qaba amantii isaatiif. Nama kamiyyuu jechuudha. Manni amantii seeratti nuti akka dhageenye hatta bilaanni itti qajeele bilaanni masgiida san dhiisee karaati akkuma amma reefuu ibsa gartee bulchiinsa Oromiyaadhaa baase kana bulchiinsa Oromiyaa kan Islaamaa baase kana jechuudha. Pilaana sanilleen hatta yoo masgiidni asiin jiraate kan pilaana sanis irraa mayiseetiin diriirsu abbuma bilaan tolchisan. Bilaan sun waan namni tolchedha. Waan dirqama gartee samiidhaa bu'e achiin sararamuu qabaatii miti. Masgiidni Rabbii kabajaadha qaba. Har'a Qur'aanaa fi masgiida akkasitti walitti daakanii akkasitti kan diigamaa jiru kuni kabajaadha qaba. Amma masgiida 15 oltu diigamee jedhama. Osoo gaafa wayyaalee taate akkana fakkeenyaaf uummanni kun. Kanaafuu ormi haala akkasiisaniin quba nutti qabaa jira. Garuu nuti akkaataan nuti keessa jirru akka saniin faallaati jechuudha. Kanaafuu ka Jummata dhufutti akkuma dhageessan kana uummanni muslimaatiif yaamichi akkasiisuun dabreeti jira kan. An Abdul Abduu Moobaala Biraayii hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagaan naa tura.